akkamitti gochaa ammeenyaa kanatti nu shakkitu? Reeffa Wubiyyee eessa akka keessan qofa dubbadha. Maal jechaa jirtan Inspektar? Dubartiin Wubiyyee jedhamtu halkan waarii mi'aatti erga baddee turteetti. Maajikii maaliin reeffi ishee asitti argamuu danda'a? Inspektar, odeeffannoon isin qaqqabe odeeffannoo dogoggoraa natti fakkaata. Wanti naaf hin galle. Maaliif garuu atiif waayillan kee yeroo yeroon dhuftanii kan nu dhiphistan? Kana irratti immoo osoo arganneeyyuu akkamitti mi'a badeef jennee ajjeesnee awwaalla? Ati malee miti moo? Gocha keessan qaanisaa kana qaama olaanaadhaaf nan beeksisa. Gaariidha. Seenaatii al tokko kutaan tokkollee otoo isin hin hafiin irra deebi'aatii sakattaa. Mi'a tokko akkan tuqne. Yoo waan kana gootan borojii irra isin dhaabbattu seeranis ni gaafatamtu. Kana irratti haala gaarii waan barbaaddan hunda sakattaatanii jirtu. Amma halkan keenya hin jeeqina. Maaloo mana keenya gadhiisaatii ba'a. Malinda akkam jirta? Jira. Maagii reeffa Wubiyyee bakka awwaalanii baasanii jiru. Maal? Poolisoonni sakatteensaaf akka isaan dhufan akkamiin baran? Ani hin beeku. Garuu eessa akka isaan godhan barbaade argachuun qaba Maagii. Gonkumaa akka hin yaalle. Nan godha. Maagii nan godha. Olmaa Maariyeetu narra jira nan godha. Haati koo hojjettuu mana namaa turtee naan jettee beekta jedhu? Eeyyee. Ishee irraa hin ogummaa baradhe. Maqaan abbaa kee Dabbabeedha? Lindaa Dabbaban jedhama. Maqaan abbaa manaa Narsii Feeneet ishee duutees Dabbabeedha. Yeroo hundumaa maqaa isaatiin kakatti turte. Erga du'ee boodas moo? Sin ajaa'ibu? Beektaanii? Lakkii.